mallattoo qiyaamaa dubbachurraa argannu maali? Namni kamuu waan hojjeturraa, waan dubbaturraa, waan ta'aburraa faayidaa argata. Faayidaa barbaada. Sagantaa kana dubbachuun maaliif barbaachisee dubbanne jirra? Garuu faayidaan akka dhuunfaatti ta'e, akka hawaasaatti, akka waliigalaatti namni irraa argatu maali? Fuuldurri addunyaa kanaa cinqaa fi rakkoo gurguddatu si eeggata. Achuma keessa immoo nasriin tumsi rabbii. Warroonni har'a islaama mataa gadi qaban gaafa isaan mataa gadi qabatanis akka dhufu achi keessa mul'ata. Garuu hedduun namaa mata duree kana maaliif haasoftan jedha. Fuuldura keenya gongoleessuudha jedha. Fuuldurri keenya akka dukkanaa godhuudhaaf jedha. Walaakin haadha baaxil dogongora kun. Tokkoffaan mallattoo qiyaamaa dubbachurraa bu'aan nu argannu taxaqiiqul iimaani bilghaybi. Ghaybatti amanuu ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti mu'mintoota ittiin faarse. Alladhiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata. Warra ghaybatti yookiin fagootti amanu, waan dhukataa, waan fagoo jirutti amanu jedhee faarse rabbi mu'mintoota. Mu'minummaan namaa kan ifa galuun, kan ifa bahuun, kan mirkanaa'uun غيبة أكنات ويتأمنني. قال صلى الله عليه وسلم رسول ربي أكنا جدا أمرت أن أقاتل الناس المنامات اللولو المنامات الدولو أججميت جدا رسول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حق أن قبرمان قوفت أرضي سميء متكوش أرشي قباج رسل أنس إرقما إساته حق مركان السند حق صلاتني زكاة كننت المنامات اللولو أججمي جرجل رسول ربي قاف شهداء كانت أمانا صلاة الآباني زكاة كنن أبين إسانيتف لبو إساني اللي قرنتانف أكنتانت أكم انكسا سمني وفرا اتساني جرجل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام. غيبة أمانون ركن من أركان الإيمان الستة. أركان إيمانات جهن كيسا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قيات أمور التل أمانون إيمان الروان تأفي تقفى كمين إيمانك إنا جبه فتشوف سقنتاك ندبتشو مربع جسا. إني لما فا لبو أفيك أبئسو لأبويا جبا سنف يرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام على ما قياما كن ملأتي كانت كانت أهنا إرجع سملأتي كانت أهنا قاف سملأتي كانت قصة يرو كن إهات الدنيا دي قاموا إهات ويت رسول ربي جدا ويت كان أجرته قلبينك آكراب قباه حديثة كيس رسول ربي أكن جدا لن تذهب الدنيا أنتني دي قامتين ديم تجرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام حاجة سجودني مؤمن تتشبو مؤمن تك سجودني نبو خير من الدنيا وما فيها. الدنيا تنا وان الدنيا تنا كيس سجرو إساجانت جتشون سجودني تكتين وان الدنيا في الدنيا قوتو ولتك أبتو سجودة تكون هنتل ما ممني مؤمن هنتل ما ممني ويان صندوف ماليه الأولو جدا يرو ملتولي كان أرجو علمي نما وان نبي محمد وقاكما تقف نبقى فردور لفكاه يرو أرجو قلبين إساءة كراءة ذي ما جرو سنيف قباها قلبين ما قبئ سلين ملتو كان الرابو آتوكو إني سدفع لا جبين لقاء إسلام من تنقبض أمانتين نتر جركون أمانتي حقاته ميركانيسا جتشون وأن نبي محمد وقاكما تقف نبقى فردور همان والربين أسندور دبتي لفاق أبو يرو هرق أبتمان دنيا قبت هرقان قبت قران أجيت إجان أرجتو لقوم نبيجي سن نبيجي لقاء أمانتين كن أمانتي لقاء تهود أفضلت ملتوليك أبتمان هرق كيس جروت علامة قيامة كمول أتي دبر دبتشون كينا وانين أولي أمانتين كن أمانتي هقم لقاء عن دي مؤكته ميركانيس وفس ساقنتا كان دبتشون إنبر باجيسا إن أفرفا أمو بوان ساقنتا علامة قيامة برتشوف dhageeffachuu yookiin hubachuu irraa argannu mas'alaa yookiin gaafiiwwan hedduu ummata islaamaatitti cinqaa taatu kan yeroo rasuulli rabbii mallattoo san himan keessatti dubbii kanaaf furmaata kaa'an. Fakkeenya isinii kaa'a. Gaafa dajjaal bahu
addunyaan tun in jijjiiramti. Yeroo dajjaal gaafa awwala inni bahu guyyaan tokko waggaa tokko dheerata jedha Rasuulli Rabbi. Aduun asiin baatee deemtee gadi dhihuudhaaf addunyaan aduun guyyaa 365 yookiin 66 gaafata. Guyyaa kana keessa sahaabaan Rasuula Rabbii gaafatan, yaa Rasuulallah, salaanni guyyaa tokkoo nu gahamu akkam goona jedhanii. Jechuun aduun guyyaa lama jechuuf guyyaa tokko aduun hin dhiine. Aduun immoo guyyaa tokko jechuuf waggaa tokko turtii guyyaa 365. Sila kana keessa subii salaannee wayita ji'a jaha aduun qixxee samii kana geettu zuhrii salaannamu. Akkam goona atakfiina salaatu yawmin salaanni guyyaa tokko gaafsan nu gahaa yaa Rasuulallah jetteen sahabaan. Laa uqduruu lahu qadraa. Shilligaatiin salaataa jedha Rasuulli Rabbi. Tilmaamaa sa'aatii duraan asritti salaattan san zuhrii salaatanii hagam takka zuhri irraa asriin akka turu kama duraan salaattan san tilmaamaa sa'aatii shallaydan saniin salaata. Mee isin gaafadha. Dubbii tana Rasuulli Rabbi osoo himuu baatanii akkasi shilligaa salaata jechuu osoo baatanii waggaa tokko guutuu salaata 5 qofa salaanna jechuu. Dubbii hagana tokko islaama dhamaasuu deemu dubbiin hagana ga'u furmaata akka qabus as keessa arganna. San qofaa miti. Nabi Allah Ciisaan gaafa samiirraa bu'u ummata kana keessatti akiru zamaan gaafa dajjaal bahu bu'u san hojiiwwan inni dachee kana dalagu keessaa tokko karkarroo fixa. Karkarroo fixa. Booyyee jechuu booyyee fixa. Inni biroo masqalallee caccabsa. Inni biroo gibirallee hin dhiisa jedha Rasuulli. Jechuun gadaa Rasuula Rabbii Rasuulli biyya tokko waraanaaf hoyte deeman mallattoo 3 ka'aniif gaafii 3 filannoo 3 tokko islaamummaa qeebalu didan gibira kafalu didan sayfiidha. Nama islaamummaa qeebaluu dide Rasuulli Rabbii gibira irraa fuudhaa turan. Nabi Ciisaan gaafa dhufu gibira kanan fuudhu illa islaamummaa malee hin qeebalu. Dubbii tan osoo Rasuulli Rabbii Nabi Ciisaa yoo dhufu akkas godha isaa ajajama jala deema. Dubbiin deemuun jechuu ajaja ummata Muhammad keessatti hojjeta waan ta'eef osoo jechuu baatanii yeroo san fitnaan uumamuu danda'a. Gaafiiwwan gurguddaa ummata islaamaa dhamaasuu hedduufis furmaanni akkas keessa jiru barachuuf. Qalbii ilma namaa qopheessuuf qalbii qopheessuu jechuun tan jalqaba jenne sun aakiraaf qopheessuu keessa jira. Qalbii namaa kana jaalala duniyaa keessaa baasanii qopheessuu dubbannee bira dabarre. Asitti kan an baanu inni qalbii qopheessuu jedhu balaa takka dhufaa jirti. Yoo dhageette irra balaa takka akka isiin dhufaa jirtu yoo dhagahi yoo dhufte musiibaan isiin sitti buuftu gargari. Balaa takka dhufaa jirti yoo dhageette akka itti jalaa baatu akka itti jalaa miliixu mala laallatta fala laallatta. Balaa takka osoo isiin akka isiin dhufaa jirtu waa tokkoon dhagahin gaafa sirra buute daaraa wajjin taata. Kanaafis balaan gurguddaan addunyaa kana mudachuu deemu rakkoon qormaanni gurguddaan akka mudachuu deemu Rasuulli Rabbii waan himanii qofan dhiifne furmaata isaallee waan lafa ka'aniif akka itti jalaa mili'nu akka itti jalaa baanu dajjaalin jala akkamitti najaa bahuu dandeenya. Ya'juujii ma'juujii loluun danda'ama. Gaafa Nabi Allah Ciisaan dhufe akkam isa wajjin deemna. Raammoo bineensa guddicha bahina wajjin haasahu san akkamitti kayfa nata'aamalu ma'a akkamitti wajjin deemna akkam goona. Waan ta'us balaa kana guutuufis Rasuulli Rabbii furmaata lafa ka'anii waan jiraniif as keessallee barumsa guddatu jira. Ammas bu'aa mallattoo alaamaa qiyaamaa barachuu of keessaa qabu keessaa tokko ishbaa'u ragbatil insaan fedhii uumamaan ilmi namaa waan irraa fagaateef waan jalaa dhukate barachuu fi hubachuu barbaadu san guutuuf ilmi namaa uumamatti waan isarraa fagoo jiru beekuu barbaada. Waan isarraa dhukate arguu barbaada ilmi namaa uumamatti. Sababa san hedduun namaa sihirii falfala warra waaraagu barjee kana fayyadamee waan isarraa dhukate eenyu akka badiitti dalagaa jiru musiibaan akkasii bara kan akkamitti akka mudachuu deemtu maaltu biyya tana tuquu deemu jedhanii barjee gargaraa shayaaxiina jinniidhaan gargaarsifatanii wantoota akkasii san dalagan. Islaamummaan karaa kana yoo haraama godhellee karaa sahihan karaa Qur'aanaa fi hadiisa Rasuula Rabbiitiin uumamatti waan ilmi namaa uumamaan fedhu kana guutuufis karaa banee jira. As keessatti waan of duratti dachee tana mudatu deemu
dhuunfaa keetii waan si mudachuu deemu yeroo ruuhiin si keessaa baaturra yeroo malakul mawti si dhufurra wayitee fuudhanii janaaza kee dhiqan janaaza kee ceekurratti baatanii qabrii fidan qabrii keessatti waan ati taatu akka dhuunfaa keetitti islaamummaan si himee jira akka addunyaatittis addunyaan kun gaafa diigamuu deemu xumurratti wayita dhiyaachuuf deemu maaltu itti mudata maaltu argama maaltu addunyaa kanarratti mul'ataa ifaan ifatti baasee uumamaan fedhii ilmi namaa qabu sanis guutee jira. Inni biroo ammas mallattoolee alaamaa qiyaamaa barachuu dhimma kanarraa wanti nu argannu fathu baabil aman balbala yookiin foddaa abdii qalbii har'a abdii fixattetti banu har'a yoo ati ilaaltu Israa'eel biyya sanii Falasxiinii nyaatti warri Raashiyaa Suuriyaa nyaata Bashaar al-Asadii wajji dachee hundatti islaamatu dhiin isaa gandhagala'a dachee hundatti islaamatu uffata isatu tumama isa biyyaa ba'a isatu hidhama qabeenya isatu irraa saamama yeroo har'a taa'ee ilmaan teenna ijoolleen dhalatan namni amma lubbuun jiru dhimma hagana gahu musiibaa hagana geettu islaama buute italaalu abdii kutata fedhiin keessatti du'a hamilee isaatu qabbanaa'a garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaan tokko guyyaa islaamni har'a boohe kun imimmaan haqatu guyyaa islaamni har'a mataa qaqqabate kun mataa ol qabatu guyyaa islaamni har'a caphee laafee duubatti hafee addunyaan tuffatte gaaf tokko dura bu'ee addunyaa tana hoogganu akka dhufuu deemu yeroo himan qalbii namaa keessatti firee abdii facaasanii qalbii namaa keessatti fedhiin akka margu godhuudha. Duulli gargara islaama irratti miidiyaadhaan diinagdeedhaan karaa xiinsammuutiin guddisa ilmaaniitiin duula kallattii gargaraatiin seenaa faaluu seenaa awwaaluu ilaalcha nu islaamummaa qabnu dogongorsuu ilaalcha micciiruu islaamummaa akka nu jibbinu duula nutti gaggeeffame duula shahwaa duula shubhaa aqiidaatiin nu harkaa waliin dhahu aqiidaa gargaraa wal keessa faaluu shahwaadhaan shabaaba keen fedhii gargaraatiin itti duulanii duula har'a islaama gubbatti mudatu islaama har'a mudataa jiru jecha tokko dubbachuun barbaada. Yahudarraa tokko waan jedhe dargaggeessa ummata islaamaa ummata Muhammad jallisu yoo barbaanne boombii 1,000 fayyadamuun bu'aa nuun qabu jedhe dubartii qullaa deemtu takkittii fi biiraa birciqqoo takkaatu gaha jedhe shabaaba ummata islaamummaa keessaa baasuuf har'a duuli nurra gaggeeffamaa jiru duula sanii fa'innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun har'a qalbii abdii kutattee ofirraa sabbartee janaaza uffata uffatee deemu har'a booda nu Ameerikaadhaan hin qixxoofnu har'a booda nuti Raashiyaatti hin dhihaannu amma booda akka Chaayinaan taanu jedhee islaama har'a garaa muratee abdii kutate kanas gaafa Yahudaan muka duubatti dhukattee muyni yaa muslim هذا يهودي ورائي تعال فاقتله كوتو أجيسي قاف إني جل قاف يهودا دا تشينتو انتلقفت قاف هرع متى نجابسي هرع إيغا نكيسا غنكي هرع إلمان كينا إرى بيانو باسي الدنيا تنقوتو إسلام اتقول ليسي كان قاف نسان سالفة أكد فوديم رسول ربي ملتو ليك يا ما كان كيسا تيروه من أبدين كينا سكتشم دي بإيه سبحان بيجين أبدين ربي الراقم نو أكهاروب كيسا ملأتا daawwattoota keenya sagantaan kun sagantaa bal'aadha kuni kutaa duraati sagantaa kana keessatti waan beekuun dirqama ta'u waliif himnee jirra kanatti aansuudhaan xumura irratti alaamaa qiyaamaa kun maqootii gargaraa qaba alaamaatas hin jedhama ashraaxallee hin jedhama aayaatas hin jedhama amaaraat alaamaat ashraax alaamaat kun hundi isaatuu akka afaan keenyaatti hiika tokkocha kenna mallattoo jala bultii alaamaa qiyaamaa wayita dhihaattu alaamaan qiyaamaa bakka lamatti qoodan ulamaan islaamaa suguraa wa kubraa alaamaa qiyaamaa xixinnaa fi alaamaa qiyaamaa gurguddaa jedhan qoodinsi kun hadiisaanillee dhufuu baatu ulamaani hordoffii seellugaa arabii hordofuudhaan bakka lamatti qoodanii jiran alaamaan qiyaamaa suguraa yookiin xinxinnoota jennetun bakka sadiitti qoodamti alaamaa qiyaamaa mul'attee dabarte ka seenaan himu ka rasuuli rabbii himan mul'atte dhukatte dabarte seenaan guyyaan isii xumurameera alaamaan lammaffaan alaamaa qiyaamaa xixiqqaa keessaa lammaffaan kan har'a mul'attee wajjin jiru keessa deemu argaa jirru dhagahaa jirru duniyaa har'a keessa jirru keessa waliin jirru alaamaa qiyaamaa har'a mul'attee jirtu isiin sadaffaan alaamaa qiyaamaa xixiqqarraa
تنهي إنجيونا هجا جيار أتي ملأتين وفدرت مدتشو ديمو علامة قيامة قدان مو توكوش مقودم سني كريف دبني نبي الله عيسى بؤو دجال بهو ملتولين علامة قيامة لمن كانت تبتم أمو الساعة قيامان مالف الساعة جدمتي ساعة جتشون أكافان عربيت جزء من أجزاء الليل والنهار مرنا يوكين جتشا يوكين ساعاتي مراسة ساعاتي وانهال كان يقير راتا أنتوكو كيسا ساعة جدامك أفان كينت اللي بيكم أكافان عربات تيتشون أكافان شريان التمرتس أفان شريان التنهيكو التمو الوقت الذي تقوم فيه القيامة يرو قيان قياما بوتسن يرو قياما بوتسن ساعة جدامتي واني ساعة جدامتي إسيتو ساعتك كيست الدنيا كانت قوتو ديقافي يروسن الدنيا كو يرو تكتي يضطرب الكون الدنيا كو قوتو يتقرق لداراته في الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة ساعتك كيست الدنيا كانت قوتو تست الأفتي بسيحة واحدة إيا ستوكوشان الدنيا كون ديقما كان في ساعة جنمتي وبليوان كيا أسندر ملأتين علامة قدان رسول ربه من علامة قيامات تكان كان سموك ينتقى في هدوت ملأتين علامة قيامة أفضلت ملأتشو ديم هدوت جرا مال أكتهاني كملأتي دبري مالي علامة قيامات تكان يرجل القبا فتشي تنقب ملأتي مالي علامة قيامة قدان الدنيا تنقب أمرت ملأتو مالي مالت الدنيا كان قبا جرا هل علامة قيامة نانو كين نجرو مانا كين كيس جرو جرا مالي لاتا إذني ربيتين كتاوان اتعانا كيستي كولي في إبسن بتاعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.